Dhaggeeffadhu wal dhageenya. Asli viidiyoo naa dalagii naan jette. Ani viidiyoo namaa dalaguu dhiise eegana dalaydu malee jette. Kafalii siin jedhe kafaltee dalaga maaliif waan viidiyoo na biraatti dalagu kadhattu naan jedhe akka obboleettii tokko bira dhaabadhaa dalagii siin jedhe firii kunoo silkii takkitii tana malee qabu soorii firii koo walla silkii natti dawwalte sirraa kaasuu dhabu guyyaa. Kafalii siin jedhe kafaltee nan dalaysiifanne geemii keessirraa naafne amma abbaan biree viidiyoo na dalagi naan jedhe natti an viidiyoo tolan dalagu peejii kiyya ko tolan dalagu kafaltee osii dalage rakkoo miti ko isdiimi bar namarra sitti me bar galchirra sitti me keessanatti dawwata sitti me min shiggiraalloo. Lakan akka inni gaafaan si dalagu Oromummaa fi si dalagee Oromummaa nama biraa qabdaati eenyu taateetiin nama eenyurra caaltee. Naa dalagisiin jedhee an naa dalagisiin jedhee naa dalagisiin jedhee naa dalayde. Naa dalagisiin jedhee naa dalayde. Amma hundaaf ta'ee ajandaa Mohameetiin jira namoota sistanii gammattanii ani miira keessaa bahe garuu wanti ni laayifii lamata deebi'eef ati bantee ajandaa haareetti ati eegallaniin laayifii seen sii galee gasti seenee siyaasaa itti Baatee seenteedha. beekin seenee Baatee seenteedha. dhaggeeffateetiin seenee gaa Sorry but dhibbeetu jirta sii galee bakka sorry bakka adeemfataa jedhu ofirra. Nageen Kanaafi- bilaa kan ogizee biraa hin mootaa. Kaayiroo kootu si zeeruksiina yoo waraqaa argatte. isin wali shantanii guyyaa hunda waa kadhachaa ooltanii amma sachiin isin wajji waa kadhachaa ooluu dhufaa miti deemni magaalaa seeni amma No jechuun yoo waraqaa argatte miskiinni tokko sababaa keetiin aboo koottoo dhugaan yoonno jechuun gaafa waraqaa argatte amma barumsarra jirta yoo. ati akkana isin goggorin asii bilatti nama biraatti hojii fokkori yeroo qoosaa wali qabama yeroo miira keessa jiru nafati wal saaxillaa na wajjin waan fokkoraa kana dhiis Bakka miira keessa bayika it is just game. Game nu kono ingiliffa amma afaan ingiliffaatiin it is just game kono bakka nasara keenya miira keessa bayi. La ilaha illallah. qoosaa kana dhiis ofayyee qoosaa mudii kana wajjin naasaayii amma yeroo nagee qabu malee amma serious hojjaasaa hojjettaa you know galatooma sababiraatii Ingiliffi amma natti haasoftu kurree meeshaa dhaqe yuunoo jettaan baqataadha jettee natti amantaa reefgisee ingiliffa turjumaana fidatte yuunoo naan jetti argaa oromoo argina mudii na qabattee amma biyya farii jette eessa dhaqareef amma yuunoon kurree meeshaa dhaqe. Karaa bara oromoon ofii malee bakka biraatitti wal hin dandeettu amma anaan yuunoo jette reef eessa dhaqe ingilizanyaan kun. Mujii gowwaa sana beekaa sirra qabnaa carra Ingilizanyaan gamaree barbaadu hidha gaganii nama shantama. irra ginja'ee Aarin maan sirraa baduufi. Wallahi aarin nasraa hin miidhamte. Wallahi sukkaara godhataan aarin. Ishii mo'atteerta. Ana yuunoo namni illee naan hin jedhin. Ingiliffi nu rakkiseera. Akka sabaatti rakkanne ingiliffi. Amma gammaa aarin sirra hin galle miidhuma keessa jirtaa. akka gaarii rabtaas ni keenya muraanni si kataa jeeyabo. Sampiraan deebite Wallahi ana rabbi ana nama isa dhugaa rabbitti mana geeffadhu. Afaanii waa haasaa malee. Ani gadda sii wajji nyaanne miti gadda nama afaan Oromoo haasa'u tokko arguu nama garaan kiyya danda'u miti. Isa dhugaa rabbi yoo naa himi jette. jaarsulee Anaa miti. jaarsulee Ati kanaafuu dhiifa mana gaafa dhuga bu'e maasii addaan baana. Dhaggeeffatu jaarsu kee maasii kan inni takka abbaa abbaan addi obboleessa kiyya akka feeti waliin qoosnee waliin taphanna fiidoo daleenee sooshaal miidiyaa. Takka ji lammaffaa maa akkasillee yoo taate firmaan dawoo godhe dhiifama ka dhiifama. Maa isinumatu jaarsaaf jaartii waliin jaartu ammaa si beekaree kan. lammaffaa Oromoo immoo amnesii mootame ka jettu silaa nama biraa taate Oromoo mootame jettee booyaaf boochaaf gastii banattee nama san barbaaddee jechuudha. Ani afaan luuqeeti hanga duraanatti Takkaa namni mo'amee boo'een beeku. dubbatan. Okay. Amma dhageeffadhu kaashi. Na dhagahi. Na dhagahi nasra. Na dhagahi. Nasra. Ila geemii mo'atamuun nama aarsa. Nama aarsa jedhe. Amma kee kuni akkam ta'e beektaa isa dhugaa rabbii gizee tokko tokko qoosaa dhugaa walitti himna. Kee kun akkam ta'e beektaa akka fiigicha qananiisaa barakaan miidhamee jidduun addaan kutee san ta'e. Sekendii kudhan hafu adda kutte. Saniif jedhe malee yoo mo'atamte dhugaadha akka sabaatitti nu aarsa intala sabaati ati artistii keenya wallaahi. Sekendii kudhan hafu adda kutte. Si galee kanaafi hundaafuu
Hundaafuu jechuun gaddi kee gadda kootii guyyaan gammachuu aaritti si harkaa deebi'u isaatiif I am so sorry. Dhiifama. Hin aarini miira keessan galini gootittii teenyaa baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa jaalla Oromoon si qabu argitee kumaatamaan dhumni achi taa'aa turre qorra keessa taaptaap godhaa turre si galee. Kanaaf ati waan feetetti nu fudhadhu ifin keessattuu ana gara fee waan feetetti na fudhadhu ani baay'ee si jaaladha rabbi umrii si haa dheeressu rabbi haftaamii addunyaa kanaa si haa godhu gara laafettii koo afaanuma kanaa dhoota malee ati garaan kee xaliilaa funnuq hin jedhin ka